Tureel mateeru gaara miliyoona 8 miliyoona tokko arjoomuudhaan akka miliyoona 10 yeroo keenya diinqatti deebinee wargumaan namalee amma keenya irratti dulluu wal irratti deemu. Shuma akka hordoftoota kee bakka irratti nagahee kan sinaa qabu jecha arras viidiyoo biraatti walitti deebi'ee jira. Viidiyoon keenya irraa reakshinii osoo hin taane waa'ee gargaarsa uummata keenya Booranaati. Akkuma beekamu uummata keenya Booranaa hangafti keenya Oromoon naannoo Booranaa hongeedhaan dhumaatii jira. Dhumaatii keessa darbee horiin isaa hundumtuu dhumanii gara ilmoon dhalli namaa waan nyaatu dhabee dhumaatitti deemaa jirudha jechuudha. Geen dhufee hanqina rooba dhabuutiin, hanqina horii waan nyaatu dhabuutiin hanga lubbuun namaallee darbuutti deemaa jira jechuudha. Uummati kun dhabee osoo hin taane horii kumaatamaan bobbaafata, yeroo bishaan gafatan illee aannan kan uummata nama obaasudha. Malee uummata rakkate miti. Wanti kun immoo wanta ofii isaatii dhabee osoo hin taane waan uumaa biraa waan roobni dhibeefidha kan beelaan akka saaxilamu jechuudha. Yeroo baay'ee akkuma beekamu waggaa waggaadhaan yeroodhaan uummata naannoo Booranaa kana hanqina roobaatiin horiin isaanii jira dhumatu, namni baay'ee beelaaf saaxilamee gargaarsa yerootti hin godhamaafi. Inni baranaa kun immoo baay'ee heddummatee walitti fufiinsaan baay'ee miidhamaatu jiru. Tureera erga jalqabee akkasii roobni dhibee lafti gogee wanti nyaatan dhibee horii waan nyaatu dhabdee ijoolleen shifiin aannan dhugan dhabanii horiin elmatu dhumti keessi horiin nyaata dhabiinsaa yookiin marga yookiin magariisa hongee bishaan dhabiinsaa horiin isaa jala dhumatanii digaa kan uummati kun sun baay'ee rakkataa jiru. Uummati dur qananiidhaan guddate, uummati aannan dhugaa dhadhaa ol dibaa horsiisee jiraataa ture gaamma hongeedhaan saaxilameeti kan inni harka namaa eegaate jiru taa'ees eeggataate jiru jechuudha. Saniif uummati keenya baay'een walkaa fuutanii sooshaal miidiyaan akka jiruun waa'ee uummata keenya Booranaati. Saniif namooti baay'een uummata Booranaa baay'ee gargaaraa jirtu. Artistooti keenya, abbootiin qabeenyaa, uummanni Oromoo hundumtuu tokkummaadhaan egaa kan inni uummata Booranaa keenya bira dhaabataa jiru, gargaaraati jiru. Abbootiin qabeenyaa keenya guddaa galatoomaa, keessumattuu kanneen akka Yaadataa Juuneddiin Bakrii guddaa ulfaadhaa siin jechuu barbaada. Isaallee birrii miliyoona 10dha kan isaanii arjoomanii jiranii uummata keenya Booranaaf jechuudha. Dhugaa kun waan baay'ee nama boonsudha, waan baay'ee nama gammachiisudha. Lafa irratti rabbisiniif aguutuu isinillee ulfaadhaa nuuf jiraadhaa, umurii nuuf dheeradhaa. Yaadataa Juuneddiin beektu baay'een keessanii kanaan dura Alii Birraa kan amma biyya bakkeetti deemsee yaalchisee Juuneddiinidha. Dookumentari isaanii ilaaltu yoo ta'e Raayyaa Stuudiyoo kan jiru YouTube irratti hojjetameetu jira. Maqaan isaanii miidiyaa irratti hin dhaamu malee artistoota keenya hedduu gargaaru, uummata keenya hedduu bira dhaabbattu. Baay'ee namoota cimaa Oromoon qabdu keessaa obbo Yaadataa Juuneddiinidha. Abbaan qabeenyaa obbo Tokkummaa Fiixeellee birrii miliyoona 8 uummata naannoo Booranaatiif arjoomee jira. Kun hedduu waan baay'ee nama boonsudha, waan baay'ee nama gammachiisudha. Nuuf jiraadha, ammayyuu rabbitti isiniif adabaluun isin jechuu barbaada. Kanaaf namooti baay'ee hirmaachaa jirtu. Keessumattuu immoo artistooti keenya namoota sooshaal miidiyaa irratti mootiveet gootanii uummata kana jajjabeessanii uummata keenya kaka'umsa uummataaf uumtanii sooshaal miidiyaa irratti hojii guddaa hojjechaa jirtan. Isinillee galata guddaa qabdu, guddaa galatooma. Darbees immoo abbaa keenya obbo Dinquu Dayyaasanis uummata keenya bira dhaabbataniitu jiru jechuudha. Guyyaarraa birrii miliyoona 1 arjoomuudhaan akkuma obbo Dinquu Dayyaasaa dhiibbaa guddaan irraa gaamaa ture. Dur baay'ee uummata Oromoo gargaaru, baay'ee Oromoo bira dhaabbatu, namoota buqqaan, namoota rakkatan, namoota siyaasaan miidhaman, namoota dhukkubsatan, artistoota keenya, abbootii keenya, abbaa gadaa namni isaan bira hin dhaabanne hin jiru. Oromoo ta'e qabeenyi Dinquu qabeenya Oromooti beekamaadha durumaa kee jechuudha. Isaanillee uummata Booranaa bira dhaabbataniiru jechuudha. Sanirra darbe immoo namoota siyaasaan qe'ee isaanirraa buqqaanii barumsa dhaban namoota dhibbaaf akka isaan Rift Valleytti barataniif illee carraa uumanii jiru. Durumaa kee beektu yoo ta'e uummata Oromoo harka qalleeyyii Rift Valleytti barsiisuudhaan kan isaan iddoo guddaadhaan gahaa jiran. Darbees kantiibaan magaalaa Finfinnee aadde Adaanech Abeebee miliyoona 200 walitti qabdee jirti yookiin uummata Booranaaf miliyoona 200 gumaachitee jirti. Seellee guddaa ulfaadhu isin jechuu barbaanna. Maaliif warroota akkasii kana galateeffachuun dirqama. Maaliif namni hundumtuu gaafa tokkummaadhaan keessi uummata isaa bira dhaabbatu baay'ee namatti tola. Keessumattuu obbo Aadde Adaanech Abeebee ulfaadhu. Darbees namooti hedduun keessaan alaa biyya keessaatti akkaawuntii walitti qabamee sassaabamaatu jira. Hundi keessan ulfaadha. Uummata keenya beelaa bira dhaabbannu habaraaruun isiniin jechuu barbaada. Darbees yuunivarsiitii Wallaggaallee qarshii miliyoona 6 Booranaaf walitti qabeera. Namooti hedduun birrii karaa adda addaatiin yuunivarsiitiidhaa karaa irratti tokko gareedha walitti qabamanii uummata kana gargaaruuf birrii hedduu sassaabaa jiru. Guddaa ulfaadhaa isinillee jabaadhaa. Namooti immoo deeggaruu yookiin uummata keenya bira dhaabbachuu barbaadan akkaawuntii inni sirrii
isa iskriin kanarratti argitan jedha jechuudha. Maaliif TikTok irratti argitanitti yoo ta'e namoota walitti dhufan callisanii akkaawuntii bananii baay'inaan banamee feekii yookiin uummata saamaa jiran ni jiru. Akkaawuntii feekii akkaawuntii sobaa ni jira waan ta'eef adda baafachuudhaan namooti gargaaruu barbaadan akkaawuntii sirrii isaa isa kanarratti gashaa. Kana beektootee TikTok irratti hojii hedduu hojjeta. Maaster Abinnet jedhama. Rakkataa gargaaruudhaan karatti hojii boonsaa hojjetama. Guyyaa kana tun galateeffatiin darbuun baay'ee ulfaata. Meebii mucaan kun Oromoo ta'uu dhiisuu danda'a garuu nama hin filatu saban jedhu maalin jedhu akkeessiin yeroo inni uummata gargaaru ta'uu durumaa keenan hordofa. Waan hedduu nama gaddisiisudha. hedduu nama gaddisiisudha. Uummata akkas ta'uun irra hin turredha. Garuu wanti godhan hin jiru. Gabaan waaqarraa dhufedha. Roobni harka namaa keessa hin jiru. Rakkateen fi hanqina roobaatiin warra duusaa dhalti meeqa ilmatee aannan unatee soorratee midhaan gahaa nyaatee buluudha isaanii. Garuu har'a hanqina roobaatiin akkas ta'uu isaanii baay'ee nama gaddisiisa. Dura ilmatee dhugaa irraa asbeesaa yookiin aannan isa suuqiirraa bitan itti qabu kun dhugaa baay'ee waan nama gaddisiisu. Baay'ee nama gaddisiisudha. Uummati Booranaa gaa sadarkaa kanarra ga'eetu jira jechuudha. Waggaan akkasuma hanqina roobaatiin hedduu miidhamaa jiru. Egaa uummati keenya tokkummaadhaan birrii walitti qabamu kanaanii bishaan baasuudhaan yeroo yerootti maaliif ammas deebi'ee wanti kun waggaa dhufus mudachuu waan danda'uuf bishaan baasuudhaan illee horii isaanii baasan akka isaan horsiisanii naannoo tokko tokkotti bishaan boollaa baasuudhaan kaati mana aartistaa Haacaaluu Hundeessaa kanaan dura jalqabdeetu ta'e hojii akkasii jechuudha. Wanti kun akkas babal'atee amma sadarkaa kanarra hin geenye dura iddoo lamman sadan tokko bishaan boollaa baasee eebbisiisaati jirti. Haaluma kanaan namooti hundeeshinaa Haacaaluu Hundeessaa akkasii kana gargaaruudhaan akka isaan iddoo hunduma deemanii bishaan boollaa baasan kana gochuun ni danda'ama jechuudha. Keessiin bishaan boollaa baasanii horii isaanii dhusiisuudhaan ofiisaatti dhuguudhaan maaliif rooba waaqarraa qofa eeguun gaarii miti. Maaliif waggaan wanti kun bartee ta'aa jira waan mudatuuf amma gargaaranii dhiisoo osoo hin taane gara fuulduraatti akka isaan wanti kun isaan hin mudannee fi haala mijeessaa deemuun barbaachisaadha. Keessumattuu faawundeeshinii Haacaaluu Hundeessaa waan akkasii jalqabee jira. Garuu ga'aa miti. Hundumtuu faawundeeshinii kanarratti hirmaatee yookiin birrii walitti qabame kanaan wal gargaaranii bishaan iddootti baasuufiin itti wayii fi guddaa baay'ee gaariidha. Muraad keenya irraa duula muraad keenya irratti gaggeeffamaa jiru yaadataa irratti gaggeeffamaa jiru kana duula abbaa qabeenyaa keenya mataa gaddaa'uudhaan godhamaa jiru kana nurraa dhaaba. Duula abbaa keenya nama beela'aa gargaaru muraad jechuun yaadataan nama yeroo rakkoo iddee kamiin utaanaan hawaasa keenya irraa qusatee beeku. Dhaggeeffadha. Muraad irratti duulli gaggeeffamaa jiru kallattii biraatiin jechuudha. In barbaadu beekta. Adaanetti hojii wal qabsiisanii
adeemsa abeebeetii wajjin wal qabsiisanii abbootii qabeenyaa keenya irratti inni duulamu hattaa adaanitti waan gabbaasan ufaadha bareetii kophee baasanii kana kaayyattee jedhan kophee si jalaa kaayyatte kophee jalaa kaayyanne tarii ani beeku duulaa adaanitti irratti bobbaasan kanas dhaabaan hin dandeessan kanuma jennaan tokko jedhe dhaabaa yeroo keenya diinqatti deebinee wal gumaanna malee amba keenya irratti duuluu wal irratti deebi'u nu irratti duuluu isin irratti ilaalu kan keenya manumatti ol galanneetii waan keenya waan jennee godhanna akka ilaahi jibbuu miti waan barbaade nu haa gootu nuuf qabeenya beekan jarri kun. Abbaa Maccaa beektu isaanillee gargaarsa uummata Booranaatiif godhamu kana dursaniiti kan isaan gochaa jiranii maashinii biyya bakkeetti gashuudhaan bishaan boollaa baasuuf qophii guddaarra jiru maashinii birrii guddaadhaan bitanii uummata keenyaaf gara fuulduraatti akka isaan bishaan hin dheebonne akka isaan bishaan hin dhabne bishaan boollaa baasuuf hojii gurguddaa hojjetaa jiru maaliif karaa sooshaal miidiyaa kun feesbuukii isaatiitiin hojii guddaa hojjetaa jiru laayivii galanii birrii sassaabuudhaan durumaa kaan isaan uummata buqqee uummata beela'ee dubbira hin dhaabatu namoota akkasiifaa qabna nuti jechuudha. Hundumtuu namoota akkasii bira dhaabbatanii jajjabeessuun akkasaan gara fuulduraatti hojii boonsaa hojjetan akkuma kanaan hojii gaggara hojjetan gara fuulduraatti hojjetan gargaaruun dirqama keenya isin jechuu barbaada. Deemoon ergaa isaan dabarsan kun baay'ee ergaa fudhatama qabuu fi ergaa baay'ee sirrii ta'edha. Maaliif uummata mara akkuma beekamu abbootii qabeenyaaf nama keenya beekaa keenya hayyuu keenya hunduma irratti duulu sababa isaan duulan immoo sababa Oromoo ta'anii fi yeroo akkasii Oromoon immoo irratti dhiisuu hin qabu jechuudha. Maaliif fakkeenyaaf yaadataa har'a birrii miiliyoona 10 uummata Oromoo naannoo Booranaatiif kenne irratti torban darbe keessa akka isaan irratti duula irratti banan beektu waa'ee konkolaataa wal qabatee waa'ee Adaanechii wal qabatee waa'ee baasee Finfinnee kana keessa galii wajjin shaggar baasee hojii wal qabatee duula guddaa kan isarratti gaggeessaa turanii cabsuu fi kun immoo waan biraaf ta'e osoo hin taane abbootii qabeenya Oromoo dinkudayyaa asirratti dur namootuma beekaa Oromoof abbootii qabeenya Oromoo irratti duruma ka'u isaanii saniif warra akkasii kana immoo du'a dhaabbachuun dirqama keenya waan ta'eef maaliif yoo akkamtee isaanumatu nutti taana Oromoatu nutti aanaa kan dursee lafa nu rakkaneetu qabu uummata Oromooti. Saniif wal malee hin qabnu jechuu barbaada. Saniif tokkummaan keenya haa cimu uummata keenya bira haa dhaabbannu akkaawuntiin namooti gargaaru barbaadda akkaawuntii kana irratti gargaara birrii 100 200 birrii 50 hin jedhina. Maaliif hamma humna keessanii gargaara chaalenjii jalqabee itti fufiinsaan uummata keenya gargaaran jechuu barbaada. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan tura.